Miseensi koree giddu galeessaa kan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF kataan obbo Geetaachoo Raddaa bulchiisa naannoo Tigraay boordii filannoo ofii hundeessuun akka duraan saganteeffametti baatii hagayya dhufu filannoo ka gaggeessu ta'uu beeksisanii jiran. Gabaasa Tsiyoon Girmaa Tuujubee dhiyeessa. Manni maree naannoo Tigraay murtiirra ga'een filannoo naannoo yeroo qabameefitti kan gaggeessu ta'uu paartiin adda bilisummaa uummata Tigraay beeksisee jira. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu Wuhaat kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti paartiin isaanii murtii boordiin filannoo Itoophiyaa dabarse kan hin fudhanne ta'uusaaf filannoo sana akka gaggeessu tuqanii mootummaa federaalaa gama laaleen fulbaana 30 booda mootummaan federaalaa jira jennee waan hidhamanneef ittaansuudhaanis waan ta'uuf jiru hubachuuf deemnaa jedhan. Boordiin filannoo Itoophiyaa isa baaseen manni maree naannoo Tigraay naannoo isaa keessatti filannoo naannoo kan marsaa ja'affaa gaggeessuuf murtii kennuus haa ta'u boordiin filannoo murtiin murteeffate kana fudhatee raawwachiisuu qaba ka jedhu bu'uura seeraa kan hin qabaanne ta'uu beeksisee jira. Murtii boordii filannoo kanarratti paartiin biyya bulchu kan naannoo Tigraay Wuhaat deebii akkamii akka qabu miseensi koree hojii raawwachiiftuu paartichaa obbo Geetaachoo Raddaa raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafatee jira. ምላሹን ያው በአገር በሚዲያ ነው የሰማነው። ዞሮ ዞሮ ምርጫ የማካሄዱን ዴቢሳ akkuma biyyaatti miidiyaarraa dhageenye filannoo geggeessuuf adeemsa jiru sababa COVID-19 geggeessuun hin danda'amu ka jedhu. Kanaaf geggeessuu hin danda'amu erga jedhee nuti immoo geggeessuu qabna jechuudhaan manni maree Tigraay heera bu'uureffatee waan hojjetuuf isa kamiinuu caalaa naannoon Tigraay ofii of bulchuusaa kan irraa mulqu waan hin jirreef sana mirkaneessuuf filannoo dandeessisu geggeessuuf murtiin darbe hojiirra oola jechuudha. Kanaaf mootummaan naannoo Tigraay filannoo geggeessuuf qophee seeraa gochuu qaba. Akkuma kanaan filannoo geggeessuuf qophee dandeessisu yeroo muraasa keessatti xumuruuf dirqamnaa jechuudha jedhan. Boordiin filannoo keeyyata heeraa tuquudhaan akka aangoo kennameefiin filannoo geggeessuun akka hin danda'amne murteesseera. Filannoo kan raawwachiisus boordii filannoo akka ta'e tuqee jira. Naannoon Tigraay attamiin seera kanarra darbuudhaan filannoo geggeessuuf murteessisa jedhu obbo Geetaachoon yoo deebisan boordiin filannoo mirga filachuuf filatamuu kennuu hin danda'u. Boordiin filannoo ennaa tole hin jedhin hafe immoo qaamotiin heerri mirga isaanii mirkaneesseef hunda caalaa mirga isaanii siyaasaa utuu irraa nafin mirga ofiin of bulchuu kennameef hojiirra oolchuun dirqama ta'aa jedhan. Sababaa boordiin filannoo yeroo dheeresseef keessaa tokko sababaa COVID-19 waan ta'eef koronaan naannoo Tigraayiif yaaddoo miti isa jedhuuf nuti dursinee of eeggannoo gochaa jirra waan ta'eef ammas of eeggannoo gochuudhaan filannoon geggeeffamuu ni danda'a jechuudhaan obbo Geetaachoo Raddaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.